Hadhaa kana Maammadoon kanaan dura magaalaa gudditti janajjana moobaayilii keessa mandheeffatee ture sodaa ramadaanaa sababeeffachuudhaan moobaayilii keessaa utaaleecha buuteen dhabamee jira. Poolisni maqaan isaa Bilookii jedhamu Maammadoo Kashlabbicha kanaan dura sirnoota janajjanaatiif shamarran garmalee dhiibaa ture. Haala boonsaadhaan tarkaanfii fudhachuudhaan Maammadoon buqqeen caccabee biyya janajjanaa keessaa badee jira. Faaxilleen kanaan dura ol utaaltee magaalaa gudditti tiktookii seenuudhaan bifoota janajjanaatiin dhootee jirtu hadha fayyuun himamee jira. Sodaa ramadaanaa sababeeffachuudhaan gamtaan jinnootaa walgahii ariifachiisaa kaleessa galgala halkan sa'a 7:20 ta'e sodaa ramadaanaatiif balbala cufachuudhaaf qophii jechuun beeksisanii jiru. Duriteettonni simannaa ramadaanaa markazoota adda addaa irraa qopheeffataa jiran kanaafuu qorqalbii kennan gammachee eeggannuudhaaf qophii nu barbaachisu hunda xumurannee jirra jechuudhaan barattootaa fi akkasuma gamtaa adda addaa beeksisanii jiru. Barattoonni immoo onlaayinii akka jedhanitti ramadaanaan alallee yeroo kam caalaa qophiin tenne gurguddaa